Waraansi woboo fi mootummaa giddu galeessa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru ammaachuun itti fufee jira. Yeroo kanatti ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyattii danuu ta'an wobootti harka lachaa akka jiranis dhagahamee jira. Dhiheenya ammoo ajajaan raayyaa ittisa biyyattii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi gama biraatiin ammoo Jeneraal Muhammad Tasammaa humna biyyattii madaaluu waraana akkaan jabaa qaamaa fi sammuu fi hidhannoodhaan ammoo jabaatee fi ijaarree jirra biyyattiin sodaa biyya ollaatii fi diinaa jala injirtu jedhanis humni isaanii ammoo akkan ijaaramin amma bittinnaa'u kana waan saaxilaa jiran fakkaatu humna isaanii jajjabeessuudhaaf kan isaan jechaa turan amma ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyattii wobootti makamaa jiran giddu galeessa keessatti waan saaxilaa jiran fakkaatu mooraan dabaan ijaaramee dhiiga lammiilee qulqulluu dhangalaasuu aadeeffate amma diigamaa jira bilisiginna harkatti jechuun woboon miseensonni raayyaa ittisa biyyattiidha giddu galeessa Oromiyaatti harka isaanii danuu wobootti akka laatanii fi woboon simatee jiraachuu isaatis beeksisee jira. Loltoonni kunis irra caalaan isaanii sabaan Oromoo yoo ta'an sabaa fi sablammoonni muraasni keessatti akka argaman meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhannoo guutuu waliin mooraa bilisiginnaa keessaa ammoo qabatanii woboo bira gahanii akka jira woboon beeksisee jira. Wal waraansi Oromiyaatti deemaa jiru darankoo kan jabaate ammas hin dhaabbanne ittuu hammeessuudhaan meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jira woboo fi mootummaa gidduutti. Mootummaa woboon bade barbadeeffame jechuun labsaa turee fi woboon giddu galeessaa gale jechaa tures amma humni addaa jabaan isa waraanaa jiraachuudhaa fi lola guddaa giddu galeessaa lixa shaggarii fi kaaba shaggar dabalatee shawaa bahaa lafoota hedduutti gaggeessaa jiraachuus himaa jira. Miseensota ABO shanee muraasa barbadeessuun kan to'annee jirra kan jedhaa jiru raayyaan ittisa biyyattii. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon ammoo duula kumootaa jechuudhaan humna guddaa Oromiyaa keessatti bobbaasuun goleelee Oromiyaa mara keessatti lola jabaa gaggeessaa jiruun raayyaa ittisa biyyattii hedduu barbadeessuu cinatti kaan ammoo harka isatti laachaa jiraachuus beeksisee jira. Wal waraansichi dhaabbanne woboon giddu galeessaa lixa shaggar aanaa meettaa roobii keessattis tarkaanfii jabduu fudhadheetiin jira kan jedhe tarkaanfii fudhate kanaanis humnoota mootummaa du'aa fi madoon adabee akka jiru beeksisee jira. Wal waraansichi kan ammaati ammoo lixa wallaggaa dabalate lafoota hedduuttis deemaa jira. Humni raayyaa ittisa biyyattiitii fi Rippaabilikaan Gaardii wal makootees ammoo gama lixaatti kan bobbaafaman guyyootaan durarraa jalqabanii ajajoota olaanoo wobootii fi qondaalota ol'aanoo waraanichaa akka adamsamaniif hedduun isaanii ammoo akkan deebiin himamaa jira. Warri ajajoota wobootii fi akkasuma hogganoota ol'aanoo dhaabichaa adamsuudhaaf bee waan adamsamanii lixa biiftuutti ammoo awwaalchisaanii gaffagaatee jiru fakkaata. Woboon tarkaanfiilee jajjabduun fudhachaa jiruun goleelee Oromiyaa mara keessatti diina koo barbadeesse luka mureen jira mootummaan rankisaaraa guddaa qaqqabsiise jechuudhaan injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu isaa cinatti raayyaan ittisa biyyaa harka isatti laachuun isatti makamee akka jirus beeksisee jira. Ilmaan Oromoof maltu gaanfa Afrikaa irratti impaayera Itoophiyaa keessa isheen turte guutuu Afrikaa irrattu saba guddicha sana kabajaa safuu fi namummaa itti horra. Sun ta'uu baate itti wareegamna malee harka hin kennannees hin beeknu. Dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti leenjifame. Jiilaa san sila siin jedhe sana. Jiila dabeessa kanniis harka kaayii jettee ol qabaasi ni sodaata sossobdeetti galchite naman ciniin tochaa suutuma suuta ni jagnooma. Jiilaan duruu kanniis harka kaayee ciniintee arge itti kaayootte nama ciniinti argeeraa jedhaa jechuudha. Nuti warra ciniinamee argedha. Warra jiila sana qabudha. Mootummaa kana waliin hojjechuunis hin danda'amu. Sababa inni hin danda'amneefi mootummicha keessatti sirni jiru sirna haadha ajjeesu, ilmoo ajjeesu, sirna saamichaa, sirna paartii waraanaan tiksu, sirna korojoo hatu.
warra kana waliin hojjechuuf waraanni bilisummaa Oromoo itti dabalamuu hin danda'u. Arsiba ana sudeetti ergamtoonni bilisiginaa jiraatota dirqaman gara leenjii waraanaatti guuruuf isaan muammeessan bal'ina isaaf jaal kennaa saba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Suuddee gandoota akka Ashmiirraa, Wargaan Buullaa, Laacee Darraabaa fi magaalaa Darraabaa ganda duwwaa tokko keessatti lukkeeleen bilisiginnaa eebla 17,2025 irraa eegaluun hawaasa nagaa saalaa fi umriin osoo adda hin baasin gara leenjii raayyaa ittisa Empaayeratti itti guuraa kan jiran yoo ta'u namoota dhukkubsatanii fi kanneen gara leenjitti nama ergatan hin qabne ammoo nama ittiin binnee leenjisna jechuun qarshii 3 afaan qawween funaanaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gaddoota kanneen keessatti maqaa deeggarsa nyaata milishaa jedhuunis nama tokko irraa qarshii 2,000 dirqamaan guuraa jiraachuu itti dabaluun eeraniiru. Aanicha keessatti saamichi yeroo garagaraatti bifa adda ta'een lukkeelee sirnichaan raawwatamaa jiraachuu irraan kan ka'e yeroo ammaa kana hawaasni harka qalleessi ofiifuu jireenya harka gara afaanii jiraatan gara itti deebi'an dhabuun dararaa ulfaataa keessummeessaa jiraachuun ibsameera. Godina Bunnoo Beddelee aanaa Makkootti hidhaan loltoota bilisiginaa jiraatota irratti raawwachuu fi tajaajilli neetwoorkii irra deddeebina adda citee jiraachuun himame. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Aanaa Makkoo ganda haroo guutee jedhamurraa loltoonni faashistii PP bobbaafamanii waan fedhan hawaasa irratti raawwatan eebila 16,2025 namoota maqaan isaanii Araggaa Fiqaaduu, Olaanaa Tamasguu, Baanjuriyaa Shaagiree, Taayyee Qixxee, Mitiqquu Borii, Tamasgeen Borii, Habtaamuu Tasfaayee fi Mirreessaa Shibbiruu kanneen jedhaman sababa oromummaa isaanii qofaaf mana hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti namoonni kunneen badii isaanii sisu qabaataniif osoo hin taane akka nuti feenetti buluu qabdu fi gadaantummaan ilaalamuun loltoota bilisiginnaan ukkaanfamanii gidirfamaa akka jiran himaniiru. Aanicha guutummaa keessatti tajaajilli neetwoorkii irra deddeebiin babbadaa jiraachuu irraa kan ka'e hawaasni hundi tajaajila bilbilaa fi intarneetii argachuu osoo qabuu dhabuun yoo dhufeefis kan hin turree fi dafee jalaa kan badu waan ta'eef rakkoon guddaan isaan quunnamaa jiraachuu ONM jiraattota irraa adda baafachuu danda'ee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti ergamtoonni bilisiginaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'e miseensa maatii Jaal Shoddee hidhanii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa guutuuf Jaal Hacaaluu Rooba. Aanaa Gidaamii ganda Garaay Soonqaa jedhamu irraa eebila 6,2025 miseensota maatii Jaal Shoddee kan ta'an abbaa isaa obbo Kuufataa Moggaala, haadha isaa aadde Addunyee Qaroorsaaf obboleettii isaa Samiiraa Kuufataa ergamtoonni sirnichaa badii tokko malee mana isaaniitti ukkaamsanii mana hidhaatti darbachuun dararaa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti maatiin kun jireenya dhuunfaa isaanii malee siyaasa tokkollee kan hin geggeessine yoo ta'u tiksitoonni sirnichaa ammoo maqaa isin maatii qabsaa'aati jedhuun ukkaamsanii waajjira poolisiitti hidhanii iraarsaa turuun harmeef obboleettii isaa guyyoota muraasaan dura yoo gad lakkisan abbaa isaa obbo Kuufataa ammoo haga guyyaa gabaasni kun qindaa'etti hidhanii garmalee reebichaan dararaa kan jiran ta'uu har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Kaayyoo fi akeeka qawwee dhukaasaniif homaa tokkollee kan hin beeknee fi akkuma loonitti oliif gadi Abiyyee Ahmediif lukkeeleen isaan oofamuun uummata Oromoo nagaa dhorkachaa kan oolan loltoonni faashistii PP waraana bilisummaa Oromoo lolanii injifachuu hoggaa dadhaban hawaasa meeshaa maleeyyii siyaasa kam keessa illee jirre gara maatii qabsaa'otaatti deebi'uun miidhaa ulfaataa raawwachaa jiru. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Dhugoo keessatti hidhaa fi dararaan ergamtoota koloneel Abiyyee Ahmediin lammiilee nagaa irratti raawwatu akkaan cimeetti dhufee jiraachuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Aanaa Shanan Dhugoo Araddaa Gabbisirraa eebila 18,2025 dargaggoo maqaan isaa Ahmad Yusuf jedhamuu fi kanneen biroo hedduu ta'an ergamtoonni sirnichaa badii tokko malee sobaan yakkuun hidhaatti darbatanii kan malee dararaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godinichuma aanaalee akka Odaa Bultoom, Gabbis, Quunee fi kan kana fakkaatan keessattis hidhaa fi dararaan sabboontota ilmaan Oromoo irratti raawwatu daran jabaatee itti fufee jiraachuun itti dabaluun ibsameera. Kana malees godinuma kana bakkeewwan adda addaatti yeroo ammaa kana dargaggoota jumulaan ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti oofuun haala duraan barameen olitti ammaatee itti fufee kan jiru ta'uunis barameera. Impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'anii dhalachuu isaanii qofaaf ilmaan Oromoo guyyuun akka bineensa bosonaatti adamfamanii ajjeefamaa, saamamaa akkasumas hidhaa fi gara adda waraanaatti guuramaa kan jiran ta'uun ni beekama. Waraanni Libaanus namoota Israa'el irratti haleellaa rokkeetti karoorfachaa turan jedhu hiitee jiraachuun gabaafame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa.
Aangaa'onni Libaanos namoota hedduu rookeettii gara Israa'elitti jalqabsiisuuf karoorfachuu isaanii dubbatan to'annoo jala oolchuun meeshaa waraanaa itti fayyadamuuf yaada qaban to'achuu dilbata kaleessaa dubbatan. Raayyaan ittisaa ibsa baaseen akka jedhetti hidhamuun kun hidhaa biroo jalqaba torban kanaa waliin wal qabatee jira. Itti dabaluudhaanis basaasni waraanaa dhimma sana qorachaa waan tureef odeeffannoo rookeettii haaraan karoorfamuusaa argateera jedhe. Waraanni kun akka jedhetti loltoonni mana jireenyaa naannoo magaalaa buufata doonii kibbaa Siidoon jiru sakattaanii rookeettii fi furgugitoota tokko tokko kan fudhatan yoo ta'u namoota hojii kana keessatti hirmaatan hedduu to'ateera jechuun Associated Press gabaaseera.